ilmi Oromoo tokko lammii Soomaaliyaa ajjeesee Soomaaliyaa keessatti gumaan Oromoon kafaltee mucaa kana Soomaaliin akkan ajjeesne du'a oolchite Rabbiini. Rabbii gaditti Mubaarik Musammaati. Maalin jechuu barbaada dhumarratti seenaa tana galmeessuus qabna akka Oromootti jechuudha. Galmeessuu qofa osoo hin taane Mubaarikiifillee yaadannoo dhaloota dabartu dhaloonni dhufaa dabran akka seenaatti yaadatu takka godhuu qabna akka Oromoo kutaa 11tti. Akkas Sabaabatti jechuudha. Ela Ustaz wanni guddaan na dalagamuu qabu Ustazuma dabalatee qeerroo dabalatee Naasiraas dabalatee Sheeshees Aliyyis warra wajjin kufee ka'aa ture dabalatee namoota akka jeneraal jennaan jiru Bitaaniyaa Geetaa Yooqaaliin beektuu Dasii jennaan giftarii tokko jira maallaqan qabaan maallaqa wayii jarri naa wareegattu jira. Maal feeta waan nafsiyyaan keessi barbaachisu jennaan wannan fedhu Oromiyaa kutaa 11 irratti siidaa dhaabbachuudha jennaan siidaa akkamennaan siidaa ummata rakkate ummata bakkeetta fakkeenyaaf Harargee keessaa dubartoota maanguddoota ilmoo hin qabne kan jaarsa jaamaa bakkee keessa bulu muka jala bulu waan akkasii ja'a mana kifilii 3 qabu guddaa tokko kutaa Oromiyaa 11tti ijaaramee kifilii 3 keessatti naa ijaaramee anis hagan qabu haga 500tti yoo kennu ta'e bi'aan kafaluu ta'e haga sitti deemee isinis haga qabdanuun 2,000 wal gargaarree manni kutaa Oromiyaa 11tti kan miskiinotaa jedhamu ijaaramee kan mootummaan bara dhufaa darbaa yoo tottolchuu ta'e malee fudhachuu hin dandeenye kan miskiinotaati jedhamee hawaasni dura dhaabachuu danda'u maqaa miskiinotaatiin kan abbootii amantaa Pheenxee Muslima Kiristaanaan hoogganamu ta'us sidii galee manni miskiinota bakkeetti gatamanii ilmoo dhaban yookiin immoo jireenyuma keessa ilmoon kaadhumtee bakkeetti hafan warra akkasii keessatti dhaqanii qubatan kutaa 11 keessatti ijaaramuu isaan barbaada. Warri maallaqa birrii 1 kennes warri birrii 10 kennes warri birrii 5 kennes keessatti galmaa'ee akka mastaawotitti manicha irratti hojjetamee maqaan sun daawwatamaa jennaan fudhatama godhatee Geetaa Yooqaal keessaa lafti bakki isin barbaaddu kan miskiinonni miskiinota ijaaramu hin kennama jedhamee dhumateera gara biyyaati. Diinagdee hagam qabdu nuun jedhame. Kuni siidaa caalu barabaraan dhaloonni dhufu yoo dikka akka keenya hiyyeessa ta'e gadi bee nama kadhatu hin taane immoo fooqiitti ijaara lafichatti kan hiyyeessaati waan ta'eef jechuudha. Sini galee. Kana kunola na biraa qabda doolaara 500 jedhee Naziif kunola Ustaz doolaara 500 nama hedduu waadaanaa galee jira. Kana irratti na gargaaraati walumaan taanee hundi keenya koreetti taanee warri kennes warri yaada kana kaases warri maallaqa kennes hundinuu bakkatti maqaan galmaa'ee galmeedhaan mastaawotii manicha keessa kutaa 11 mastaawotiin hojjetamee jechuudha. Sadi galee insamun tortoro mastaawotii waan ta'eef achi keessaa namni dhaqee ilaalee eenyu fa'i keessa jiranii ilmoon keenya illee ittiin nu yaadattu qolee si oola qabattu kan ammoo akka Oromoon nan saalfachiifne nan beeka. Egaa 30 kana jedheen ture 30 kanatti xiqqooga manni Walloo sagalee barbaada rakkoo adda addaati yoo achi siqellee jechuudha. Wanna kana siidaan ko'anna. Malee maallaqa walitti qabaanaa kenna. Konkolaataa naa bitaa kana naa godha isiniin hin jedhu. Mashallah tabarakallah Mubaarik keenya ati bakka gubbaan itti dabalaa deemaa jirtaan hin gabaabsaa ijoollee keenya kadhiiraa dubbatanii waan hin bahu jiruu fi hedduu galatoomii xiyyeeffannaan kee hawaasa keetii kunoo yeroo hunda akka agarru jireenya kee caalaa hawaasa keetiif xiyyeeffannaan keetii aboo rabbii waan ati bakka ati yaaddee ol jiruu teetii fi addunyaa fi karaa rabbiin siinaa fadhu galatoomii waan jennuun qabnu dubbataan zaafanya. Wallahi yaada kana Ustaz anillee beetiin dikadda. Tole dikadda. Akkasi yaada kana irribaan muumata waliin akaase irribaan khayadii dikadda amma
dubarratti an mubaarikiin wanni jau rabbiitu bakka tana si kaa'e gara jabeenya kanaa fi tooftaa tan hunda haaliqumaan si laaffise dhugaa rabbii dubbachuuf ni ulfaatti bifa gartee amma mubaarik waa kadhate dalage dalaguun nama dhuunfaan osoo dirqa qabne hundarra kaa'ame dhugaa rabbii dubbachuuf hin fudhadhu ni sodaadha waan kana hunda dirqama kana hunda wallahi firratti hin fuudhu rabbiin arragaa immoo ani dheeysuufin jechuudha gaafanni gartee wanni sun achitti kas taatu mubee akkuma jirutti sodaata akka malee fuudhi bakka sanii ijeen hoggii dubbiin nun kaatu silaana taate ni sodaadhaan fuudhe osoo wanni takka irratti hin forrokkaa'ini sadarkaa tana keenya jechuudha kun kennaadha dandeettidha namni kuni dhugumatti rabbi biraa kennaa qaba abbaan fedhan itti naafus hin danda'u itti waan godhu itti histi godhullee hin danda'u kun kennaa rabbiin isaaf kenne yaanni inni amma yaades safarraa tokko rabbii waan ammas nama kuma dhibba tokko naa kennaa jira ammas naman beeku wayitii beetaa yoo qaal jumaata sitti ergaa jedhe kunola hawaasa akkanaan qaba maashaallah akkas gaafa rabbiin wanta akkasii hin ta'e hawaasa guyyaa torba keessatti miliyoona 3 fi waa guure bar hawaasni ati qabdu khattiin sakkii afur ustaas miliyoona 4 hawaasa guyyaa torba keessatti miliyoona 4 hawaasa jaalala hawaasa bareedaa hawaasa kabajaa ani hawaasa kana wallahi dhugaa rabbii hawaasa keenya duraanuu nama burjaajeessu jira malee hin burjaajoy hawaasa keenya nama waliin fitu jira malee hawaasni keenya waliin fenne amma booda wanni hojjechuu qabnu wanni irratti dalaguu qabnu hawaasa keenya irratti eeffachuu qabnu khalaas waan biraa hunda keessaa baanee hawaasa kanaan isin dama akkasi mubee wanni rabbiin bakka madaata na fayyisuudhaaf uummata Oromoo ustaaza Stefani Fudde madaata na fayyisuu fi akka gartee dhifkaan hudduu tana isaan baasuuf rabbi fide wallahi akkasitti namana dhifkaan kun akka gartee uummata kana hedduu baatu rabbiin sababaarii godhuu deema maaliif Oromoon takkaa wanta kana hojjennetti bilkooyte hin beektu ifumaaf waliin gubuu taate habiraatii miti wanni kun har'a injifatame hojii tanarratti kana booda immoo akka wanni kun karaan taane akka dhibdeen tun akkumaatu jettee baatu arrabbii waan godhuuf deemu na fakkaata wallahi laatiimi gammachuutti nama macheessiti ni baati wali dho'ifannu yaada gadi fageenyaan utuu hin beekinan mallee Mustafaan doolaara 300 obboleessi keenya tokko 100 na biraa qabdade ka doolaara 500 jedhee jira kunoo Aziif akkas hawaasa kana qabdee hundaa'u nu biraa qabda ati ol khaanaan si booda jiraaf shirji mubbeeqiyye akkana mubee yaa ati haatitti waan feete waan barbaachisaa teetti ati haatitti nu biraa qabda abshir mubee maal ati akkuma riba gammachuutti ribiiraas haasatti yaa hunda keessatti gammachuus yaaba haasu آمين شيء دعاء دين قداس ربي أكنو قدي سني خالي خنافنو على جو والله بالله يجرا مسجين دفتر هو كمان ما شاء الله هكذا يا خرا نبني قلبي وبليسايغو مو يغيا كما جمجو سلغي سلام واسون ورفا داسون انت تو قلبي لم يغرجا ان واسون لويسو هكيك قلبي انت لك شخص الله يربي خير قال تومي وعم تخيل قال توما سنجا سي في تي ما خيت ما شاء الله كيسا والله شوف متعذرين والله انتوا يا وجدتوا متعذرين وان غاري كده لين فكين متعذرين انتوا يا وجدتوا سين قال توفش قمنا جوازني سجل يعني وان كنا أصبر وان قايدان كم نخبرله قبل جمله نمنو هيكل چیزه وان غاري قبل يرتنجي أستاذ حمزة والله تسير توفدا وبيخيا
والله جبنا كان انا ابو جبنا ثاني والله جبنا ثاني مجابر بانا لكي مجابر بانا لما سيني بدا اي مجابر بدو سيني بدو اي كيف كيف صاحبي والله كويس ابشر خيري وانت سياق الميسو امين 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 يرو دوكمنتي خيستي ان شاء الله كتير دب نبرتي والنت دلي دو انت باتي كنافي نمني كان هدون لساني وجي قلمجيت تقف هذا لني قسيسنو برباد ملء حواس ركته في نما وفدو بنديبو كنافون دكين أكست بيني وان دلقا دفت كم يو ولين دلقوف يرو كم يو مبي ركو أكواسات السنوته نبل بلي سوالين جرة وان قرودن دينو كم ينو أما حملي توراتا دي ما جرة أنا كنفسي حكيات يرو كم يو يرو برباد بالبلا كوتي سنكبدا يو برباد شير نقولي وان تأي كم ينو سوالين تايت دلقو داف هم نكي يوان قبول اللي غرغارو فوبيلا كنافي أكست والقبها قبانو من كنا وان أكنت في سايورج هدو تجمدا وجينس دلقا ديم نسنين جدا أكست بعدين ندلع كده بويا ميميا تو عندك سريع كو بيلينك شيء تاب ولا شغالو بيربطانو مچاسني فيدارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واني نماكن نكنا اللي بكجرا كوفيا نمر كاني أجري نماكن نمالي واناكن نتن تجراسي رتولة بجرا وان كنا أسوأ ما سوي تنكنا رتي نمني باسي بيكو جراته أجمو بيداير $2 با إنا فكاته بيكو لكي كتن دوغار بيدو بجرا بيكو وان كنا را كني تو asli leen chanaakenne haga ta'en beeko walirra guuramtee jirti kulli kanaatu kino karaa rabbii keessatti mubeedha achi kenna akka itti baasanii namaa kennan nama bira fidaa mi'a kennanii fi maraa kulli isaatu asirra jechi barbaade haasaa isiniin caqasaan oromoo waan hin taane hin qabnu yoo lubbuu sheekaa fudhadhaa hin bilisoomtanii jedhan fudhadhaa namni mubeen ammoo nama karaa haqaa irratti dhugaa rabbiidhaaf cinqaa yeroo namni cinqame cinqaa nama bira dhaabata yeroo nan sargi giyyaa tokko akkaan cinqamee badaa sangaan kun maalii jennu kama buute ergin wallahi achirra achuma garagalee waddaadhee du'aa salaatee yaa rabbi nama kana dabarsi jedha wallahi akkasuma yaa rabbi nama kana dabarsi akkuma san ammoo namni nama jaalatu alaamaan namni nama jaalatuutu namni kuni nama rakkataa hedduu bira dhaabatee keessattuu oromootiin wanni guddaan isin godhuu qabdan xiqqoo bakkiteeranitti ga'a jedhee garaa na nyaate namni kuni mucaa amma lubbuun ammalleetiin nama Sumaalee ajjeesee gumaa gaafatan kana mubeetu karaa godhee mubeen ammootiin lubbuu sana ammallee rabbii gaditti lubbuu isaa baasee jira kaati teen halkanii guyyaa himimmaan boottu Sumaaleen nama feete abbaa barbaadde ajjeeftu laakiin lubbuu nama tokkoo jiraachisu jechuun akka fakkaannama ahyannaas jamii rabbi akka nama lubbuu nama maraatu jiraachiseeti namni kuni sababaa ta'ee waan mubee yaadatamume anis ni tarani du'a karama kenna duuti hamzaanis hima du'a mubeenis numa du'a kulliin asirra jiru warafaa eeggan garuu waan beekamaa tokko waan mubeedhaaf oromoon ta'uu qabdume ni jaalanna eega jenne waan oromoon ta'uu qabduuf waan tokko yoo gootan waan beekamaa waa yaadannoo barabaraa wayii osoo gootanii fi dasna jedha akkasittuu keessi kiyyattiin kuuf akkasittuu keessi kiyyan kuuf nuti inshaallah isiniin jaalannaa du'aayin isin bira jirraa inshallah wallahi yo oromoon asii waa taate jettu ani garuu garaana nyaatti haati teenne yoo asii waa taate jettu garaan nan danda'u yoo kun asii gurraame jedhan garaan nan danda'u dhugamaan ammoo niin booya hin danda'u garatu nan dandeenye kanaaf du'aa isinii goona anis waan asirra jiru kulli gara galfadha
gara galfadhu jechuu barbaade haasawa isinii kenna inshallah. Gidaa kan dubbadhu. Jirtu sheeka kam? Jirra. Gaafayya alhamdulillah geetaa'u qaal. Jirra sheeka baga kanaan isin ga'e duratti xiqqoo walitti gammachuu hin qabnu iyyuu saniifin anis ariifadheetiniin bahe dalagaa irra waan tureef akkana dhumachuun isaa kunin baay'ee nama gammachiisa. Hawaasni kenna kana barataa deemuutu irra jiraata addaan fottoo odoon ta'in akkanatti waliin taa'anii wal qabuun wal deebisuun ta'uu qaba. Maaliifi akkuma duratti isinillee jettan keessaan dhufuu qabaayyuu dhugaa keessanii bakka afooyitu jettanii hagasi dhumata dubbii irra hin deebinu. Garuu amma akkanatti jedhaa jirru kana guyyaa takkatti itti kennanii irraa dacha'uu odoo hin ta'in kun jalqaba bu'uura buusuu odoo malee galmaan gahuu miti. Rakkataa hedduu qabna egaa rakkataan hedduu ta'eetiin hin jedhee ittuma fufuu qaba wanni kuniin. Hadda inni bu'uura kana namatti mul'ifnaan kabraa faana san dhaatee deemuu danda'u turre jiraata. Hamzaan Harargee keessatti waan kana bal'isuu danda'uu danda'a. Aliilleen akkasitti ganda biraatitti akkasitti baay'isuu danda'a. Fakkeenyaaf hin jedhee malee ganda ofiititti qofa jechaatiin hin jiru. Namni Boorana keessa deemeetiin waan kana dhaabuu danda'uu danda'a. Inni amma mana kanneen ijaaraa jedheef fakkeenyaaf. Kun ammoo balaan hongee kunniin yoo dhufee jedhe akkamitti ofirraa ittifnaa waan wayii walitti kuufannee qabaachuun nurra jiraata jedhee ka'uu danda'a. Kanaafuu inni kun fakkeenya ta'eetiin dhufee malee dhuma ta'uu hin qabu kan jedhu yaada qaba. Maaliif inni fakkeenya Rabbii godhe fide. Inni kanaan haadee. Ammoo akkasii waan jedhu barbaade. Afaan qaboo son ta'in namoonni koomantii jala katabdan jaartii ishee karoobe argine jetta haadhatii abbookin haadhatii asiin bahe. Haadhatii asirratti kaameraan qabdee akka godhuu barbaadde haadhatii dhiifama godha. Akkasii siyaasaa jechuu barbaade. Yaa uummata Arabii sila qajeelchu. Haadha kootii isin hin jedhan. Wallah haadha kooti. Na duuba salaatan haadha kooti wallahi. Oh ya Rabbi. Ayya kita kal umrah dia lagi. Mu masih jechuuf kaani jimaata siifin erga. Tole alfadho kita kal ki. Alfadho galatoon. Bakka yeeshi fayyaana ta'a dalagaa irra jira. Ayya. Anillee agar masih dubbisuu bakka bahe. Bakka bahe anillee waan akka mubee ni yaadatta. Dhufaa jira. Malu fe argine kaane no. Haniyye. Bae bunu amadu fe oromo ko galatoo maile garanu yaate. Kuma shantamnu kannite. Kuma dibba nuuli keessite ni yaadatta. Kuma dibba mu shantam nuuli keessite. Dibba nuuli keessite tokko. As jala jirti maaltu maal ta'ee jechu jirti haniyye bitti islaamii jijjiirratteen saa maqaa isilleen yoo ol neeyte bareedaadha. Ka nalukuba manaki minna kuhani isera jere ni barbaanna wallahi dubbi ikrimati fi karo bele kesani ayyash yero gargaasa mucaa kanaati goonu kuba hakiman da kufa da garo bolisa khiyaaf hin dabarsaa garte gaafa Uzayfat al-Adawi namni jedhamu lola Yarmuukaa keessatti namni sadii lola Yarmuu keessa namni sadii Ikrimaa ibn Abi Jahl fa'aa jedhan abbo Ayyaashin fa'aa jedhan. Uzayfat al-Adawi namni jedhamu bishaan bidee ilma beeraa kiyyaatu gangalataa jira jedhani. Bishaan taraan dhaqqaba jee bishaan taraan dhaqqaba jee barkaalli. Yoonan irra dhufu Ikrimaa ibn Abi Jahl jira. Ardiin o'aati bishaan ummanni ardiin o'a teebote akka malee sahabaan rasuula rabbi alayhi salatu wassalam Ikrimaa aaduu kana argee Ikrimaa wayitatti kabajeewu ayyaashillee duuba hin haadha namni sadiin sun kaanii dabarsa anan nagaa qaba osoo jettu akkasitti rabbi walgeette yaa rabbi naatayna kalkoosar ka rabbi haa obaasu guyyaa qiyaama naatayna kalkoosar ka rabbi haa obaasu dhiirtiin jirti dhiira jira bara dhiira argine wallahi rijaala jira abbo oromoon tun bar oromoo wanni isin beekuu qabdan namni wanni isinii waanyuu maali beeytanii qabeenya qabdanii takka jira hayyuullee qabdan beeka aalimallee qabdan
Altaati ama yara namatti namni wanni hin jedhu bara. Mangistiidha si mangistii matammaan keessanuu mangistii. Hattan kanaa miti. Kanii sheeka roobe sargii sheeka roobe san namni marti FB kun guutuu ta'ee addana garraa faranjii ilaalaa jirti. Faranjiin osoo Oromoo taanee jirti. Altaati tapha haala tapha. Gadi qabdaan. Wallahi rabbi siraa malee tursiisu. Rabbi siraa tursiisu. Ayyee. Nasra nagaa qaba bakka bareeda jira wallahi gagabbadhe illee maasha Allah alhamdulillah rabbil alamin bareeda illee narraa bareedi ifee jira. Walisi yaada gaafa Indi matani jirti wallahi jira subhanallah. Sababa keessa mastawaati bitadhe mastawaati bilillee ittiin laallatana namni martuu diimatte naan jaani. Wanti kun sinja gaafa ati banne jettu sani gaafa intala fuudhee akkas ta'e jettu shamarran baay'een si barbaadaa turanii fooloon deebistu. Shamarra hedduun keessaa na barreessanii waan aad fira walii qabnu seeni Nasraa koo maaloo sheeka maalee roobee rumuutti barbaadaa akka aad fireendi na godhu naa gaafa jechaa turan ijoolleen sii galee shamarran. Fuudhee boodamoo. Osoon fuudhini anuyyuu wajjin qabu sheekni ba nan beeku sheekni isaanis ni kadhadha yeroon jiru bade jaalala beekaa sheeka akkasii nuti takkaa hin agarree maal namni akkas jaalala beeku yaa Nasraa bilbila isaanuu barbaade jechaa turanii gaafa ati fuutu rabbi wallahi si erguu dandeenya screenshot godhee Nasraa addunyaa waan kanan dubbanneeni. Nasraa diinni xiyya guddaan sihi arra laftina dukkanoyte sheeka roobee fuudhee jira osoo tina biraan hin ga'in. Wallahi nazi nama akkas naan jee jira. So si erguun danda'anu baay'ee rifadhe yaa obboleettii koo wallahi ani isaas itti barreessee siin gaafane koomantii illee garuu walitti siin qabnu waan qoosaa jirtu see jannaan imboche intalli wallahi la azime walitti si fidees dubbisuun hin danda'ayu siin ayyamte. Lakki bultiin. No. Nasraati waan jedhu. Mokore je barsheni robe. Waan jedhu dhageette. Ana urri nabbuuti ana wanta kambeene asawa nama takka waliin qabu wartu batakka keessa nama naasu hin beeku. Anuma eessumaa fuudha bada sabbaa kiyyaadha bada arsii fuudha jedhee kakadhe wallahi bakka arsii deema jedhe wallahi wabillahi arsii fuudhu kajeele wallahi wabillahi arsii fuudhu kajeele. Eegaana akkana jedhu anumaa yaada taa'u halkan keessaa sa'a furitti nadda walame sheeka roobee si jaalanna diinkeetiif si jaalanna nama wayii si argine naan jedhan roobee kana keessa alaa dawwalanii. Subhanallah. Kitaaba wayii ilaalaa jira wallahi kitaaba wayii barreeffataa jira. Sheeka roobee si jaalanna kinnoo naan jedhani waa mara na dhaamanii laalladhaa naan jedhan borga namaa dhaqee ilaale. Naa ta'e aganuma lafti naa bariite hin ergadde. Daftaa irra bu'ee ni kaa'uma jedhee yuukaraa uwwama takkaa isin tutti na seensise Oromoon. Na daggaaftanii itti seenaa fuudha. Anaa quban qabne fuudha. Sila namni waa qophaayaa lafa jala waa qophaayaa. Waa bitatu jira. Laa itti seeni naan jaa akka mubaarak kanaaf bar wayita xiqqaa nama dhaqqaba mubaarak siin jaa. Eeganaan ni kaa'uma goona bakkaa jennee wayita jennu ganama akka hadhaa akka barumtaa hedduun nama warri illee qullaan galini mucayyoo tanaan namni hedduun galaa nuun jedhan nuun jennaanini anillee hadiisni wayii naa mul'ate maal ka jedhe nami tokko jedhan alwaladu lil firaashi jedhan hadiisa santu naa mul'ate galgal alwaladu lil firaashi walil aahiri arrajmu jedhan namtichi tokko nikaaya godhatee dubartii yoo kateessisu taate jedduu kanatti sargii godha jedhee amma yeroo ammaa namni hedduun ni teessisa sargii godhadha jedhee kama nikaa irraa qabu gariin dallaa irraan haafaya gorora yaase maali jennaan abbatutti hin kennine gana quumii bitatti intalli tiyya kanaan gabbaat intalli tiyya maali malee gadi hin baatu jedhe bara nikaa godhe sheekaa kiyya dallarraan haafa'uu irra nikaa hidhattee manatti galattee maankaa bitatta suuta makarajii bitatta suuta waancaa jedhanillee lamaa sadi suuta bitatta galadhuun itti cabsi asii itti cabse itti dhaynee warru dukkaan handaafne dhiifama argitanii viidiyoo barcuma 30 bichaa kaan nama 30 nukkootaa jaan
achumaan itti cabsine inshallah amma galanneeni rabbiin ammalleetiin bultii gaariin waa jiraachisu maan kaanillee suutuma bitamaa manumatti suutuma bitamaa wanni martuun guutamaa jiru duniyaati kanaaf jenne inshallah nama ana jaalatellee diiniif na jaalatanii nama diinii rabbi bakka haa buusuuf sabraatiyya nasraatiyya diiniif nu jaalatan dhuga diinii nu qabnu nu jaalatanii nama diinii rabbiin bakka haa buusuuf jenna inshallah isillee rabbi umrii haa kaa'u isin mara keessa rabbi umrii haa kaa'u kanaaf inshallah andabtaanatti dhufte jechuu barbaade sargiillee godhachuun barbaanne sargi mana harkaa taate malee inshallah baada oromooti eega rabbiiti oromoon numaddii jira ammallee abdii oromootiin itti cabsine baga itti cabsine galanneeni mana jirra sanirraa namootineen inshallah rabbi umriin waa kaa'u ammaaf gara waan irra jirtaniitti deebi'aa du'aa isinii goona immirqaannee yoo fuula keessan arginu dasnu jedhe maaliifu nama sabaa dhaabate nama sabummaa beeku bakka dasne nama jegin nama onnee qabu waa mara keessa isa dasne jedhe haa ta'u keessa namaa rabbitu beeka aga oromummaan nu keessa oromoo mana kana keessa jirtan hundi keessan Profaayilii keessan mubaarakiin godhadhaa rabbii keessan sodaadhaati. Namni hundi keessan guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Profaayilii man irraa qabu kana suuraa tokko hundi keenya suuraa tokko irraa haqannu. Gurbaa kana wallaahi isiniin jedha. Haganan dadhabnu rabbiin nun keessan irra kaadhaa warrummaa mana kana keessa jirtan. Ni godhannaa rabbiin nun ga'ini suuraa mubaarik tanan jaaladhu takka jira antaniin irraa jaaladhu takkaan godhan ta'u uffata aadaa qabdu takka. La Nasraan baan. Tanuma inni irraa qabu tana godhannadha nama hundinuu. Aha mubaarik okay. Ayyee. Mucaa maanuu finne isin mucaa maanuu finne mucaa gabbaa ilaaluu fi mucaa hidhaa bahe. Wallahi ustaza kiyya chaarjarii irratti cufate usuma soo jiru amma wanaan banamne dhiifama galgalma finnu ustaz. Amma galgalma sagantaa ummanni illee gargaare hedduu jira. Ummanni si agammadu ummata koree kanas nu wajjiniin cabaa ture hundatti illee galgala wal geenye finne ummata agarsiifne gara biyyaatti galeennaan immoo haadha biratti akkaataa sabaa hundayyuu dhiyeessina. Maarree Hamzaa Sheekh Jaabir ambayee jira mubee makanaayyuu du'aayyoo gooneyo awwalan wallahi mubee keenna du'aayii akkan saamee du'aayii akkan saa wayita garaan gammachuu nu qabu. Baay'ee wayita haati sun imimmaan boottu mucaasanii baay'ee firaasharra jira rafaa ture isin argaa ture. Nin boye wallahi maalifu haati namaatun haadhuma tiyya ishiin akkasi boo'utti akka waan haati tiyya bootte garuu imimmaan nama hedduurraa hiite mubee kiyya abboo ati ammalleetini imimmaan nama hedduurraa hiite ifaajee hedduu nurraa qabda oromoo irraa ifaajee hedduu qabda abboo jazaa waan kana nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu jazaa waan kana nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu Abbo nama rabbi biraa bor argatu rabbi si haa godhu. Hedduu namaatu si gammanne dhugaa wallahi. Dhugaa wallahi si gammanne. Akkaan gammanne aboo duniyaatti illee milkaa'e akiratti illee milkaa'e. Ijoollee barakaa rabbi sirra haa baasu. Ilma hikmaa rabbi sirra haa baasu. Qofa keetillaa ilma hikmaa rabbi haa baasu. Waan ati jette rabbi si haa dhagahu. Waan ati jette rabbi si haa dhagahu. Duniyaa kee keessa barakaa rabbi si haa qabu. Abboo balaa rabbi sirra haa qabu, haasida sirra haa qabu, waanyoo rabbi sirra haa qabu. Akka keessi keenna gammanne kanatti jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Akka keessi keenna gammade kanatti jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Jiruu gammachuu rabbi si haa jiraachisu. Umrii kee rabbi haa dheeressu. Kheyri irratti rabbi si haa dheeressu. Ammallee nama saba ofiitii dhaabatu rabbi si haa godhu. Nama si laale abbootini nama ammalleetini saree aduutti dutte rabbi haa godhu. Waanyoo rabbi sirra haa qabu wallahi. Aboo waanyoo rabbi sirra haa qabu. Jaartii ilmaan keetillee ilmaan gaarii ilmaan jiruu gaarii waliin jiraattan rabbi isinii haa godhu. Numa kanaa nama teessuma tana jannata keessa waliin qabamu rabbi nu haa godhu. Gaafa asirraa godaante malaa'ikaa irraa mataa si haa simantu. Gaafa asirraa deemte malaa'ikaa irraa mataa si haa simantu. Fuuldura kee bal'ina rabbi haa godhu. Fuuldura kee ifnana rabbi haa godhu. Kullii keenna rabbi nu haa milkeessu. Abboo kullii keenna rabbi nu haa milkeessu. Warra nama bira dhaabattanii hoo wayita rakkataa gargaartanii hoo warra aalima bira sheeka bira dhaabattanii hoo warra buqqaa bira dhaabatta warra beelaa bira dhaabattanii hoo wayita warra nama du'ee ammalleetiin jiraachiftanii hoo
warra nama ammal nama ajjeese ammoo gumaa irraa kabaltaniyo nama ammalleetiniin du'e ammalleetiniin araara akiratti illee ni yuumatina hiyyummaan guddoon hiyyummaa akiraati rabbi yaana namni marti harki namaa marti lafa qabatte san kira rabbi harki kee ol haa jettu wallahi harki kee ol haa jettu wallahi aboo milkii rabbi sin haaga aboo milkii rabbi sin haaga warra jannataa rabbi sin haaga ibidda jala rabbi sin haa baasu ibidda jala rabbi sin haa baasu balaa makiinaa rabbi sin irra haa qabu balaa samii rabbi sin irra haa qabu balaa makiinaa rabbi sin irra haa qabu balaa ibiddaa rabbi sin irra haa qabu balaa bishaanii rabbi sin irra haa qabu balaa bubbee rabbi sin irra haa qabu balaa ardiin cinnanaa rabbi sin irra haa qabu kullii keessa rabbi ol isin haafu ol fuudhee rabbi isin deebisin isin mul'isee rabbi isin dhoysin waan isin bitaa jettan mirga rabbi haa ta'isu waan isin fagoo jettan kaluu rabbi isin haa ta'isu waan isin baraataa jettan walitti qabama rabbi isin haa ta'isu kanaaf inshaallah amman guyyaan illee gabaadhaa ajama qabaa ganoo fuula keessa isin arguu fi anaallee duuda duuba du'aayii godhaa ajaan teessa walitti isin haa qabamtu.